Jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya nageen isin badhaadhaa akkam jirtan. Kun OMN Kaayirooti. OMN Kaayirooti yeroo gara yerootti ilmaan Oromoo qabsoo keessatti mudannoo fi muuxannoo isaa qaban irraa istiidiyootti affeeruudhaan isinii dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Maareekaa har'allee qeerroo tokko dhiyeenyatti Oromiyaa irraa kan gara biyya Ijiptii dhufe istiidiyootti qabanneetiin dhiyaanneerra. Akkuma beekamu qabsoo uummanni Oromoo yeroo dheeraadhaaf taasisaa ture keessaa waggaa tokko kana keessatti ilmaan Oromoo qaqqaalee hedduu wareegamaniiru, hedduun qaama miidhamaa ta'anii kumni 50 ol keessa yeroo kanatti manneen hidhaa wayyaanee keessatti hiraafamaatiin jiru. Wayittima kanatti uummanni Oromoo qabsoo taasisaa jiru keessatti qeerroo fi qarreen Oromoo injifannoo cuculluqaa hedduu galmeessaa turaniiru. Keessumaayyuu Olompikii Riyoo irratti Fayyisaa Leellisaa akkanumallee gaafa maaster pilaanii Finfinnee eegaluu mormii irratti Fiqaaduu Shumataa fi hora Harsadee irratti Irreechaa bara 2016 ammoo dargaggoo Gammadaa Waaree jedhamu ammoo daawun wayyaanee jechuudhaan maayikii loltoota yookiin aangawoota mootummichaa harkaa micciiree fudhachuudhaan bakka uummanni Oromoo miliyoona 3 ol argamutti sagalee uummata cunqurfamaa dhageessisaa nama turedha. Maareekaa har'a dargaggoota waan jajjaboo kana saba isaaniitiif dalagan keessaa nama tokko istiidiyootti qabadheetii dhiyaadheera. Dargaggoon keenya irraa keessummaa taasifachuu istiidiyootti affeerree Gammadaa Waaree jedhama. Gammadaan tibbanuma bakka ripheetiin diina jalaa itti dhokachaa ture keessa miliquudhaan gammoojjii saaraa qaxxaamuree amma biyya Ijiptii Kaayiroo seeneetiin jira. Maareekaa Gammadaa istiidiyootti waamnee mudannoowwan darban kana akkam ture jechuudhaaf har'a wajjin marii taasisuu jirra. Hanga xumura qophii keenyatti ammoo nu faana turaa isiniin jenna. Hayyee Gammadaa keenya baga nagayaan dhuftee gammoojjii kanallee irraa haftee of kaltee as geette isin jenna. Baga nagaan dhuftee anaa dhufu. Isinis baga nagaan nu hirtanii Usmaan kabajtanii as nyaamtanii gaaffii deebii akkanaa naa dhiyeessuu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Baga nagaan turtan isin jedha. Hayyee galatoomii atis Gammadaa. Mee Gammadaanoo eenyu dargaggeessa akkamiitii eessatti dhalatee guddatee jedhanii daawwattoonni OMN gaaffii akkanaa dhiyeessuu danda'u. Gammadaan eenyu eessatti dhalatee eessatti guddatee barataadha moo hojjetaadha moo maalidha mee seenaa jireenyaa kee gabaabsitii daawwattoota OMN'tiin nu dhageessisi. Tole akkuma beekamu maqaan koo Gammadaa Waaree jedhama. Iddoon dhaloota kiyyaas Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaa Siraarotti magaalaa Siinqellee keessatti dhaladhe. Shaashamannetti guddadhe. Hojiin koos barataadha. Barumsarran ture. Gaariidha. Kutaa kolleejjii baratta moo haayiskuulii baratta? Sadarkaan barnoota kiyyaas kutaa 11 gara kutaa 12ffaa dabareetiin hanga ayyaana Irreechaa sanitti barumsa hin eegalle. Kutaa 12 barachuuf ammoo qophiirran ture. Rabbitu hin jenne jechuudha asitti argameera. Absheer homaa mitee Siraaroo Siinqellee garuma shaallaa san jechaadha Arsii Lixaa. Naannoo san yeroo baay'ee yeroo qabsoon uummata Oromoo finiinee jiru kana keessaa baha Oromiyaa kanatti hanga ammaallee uummanni keessaa naannoo Arsii Lixaa gara Shaashmannee shaallaa kanatti hedduu fincillee hamaan ture. Mee atachi keessattoo yeroo fincilaa keessaa Shaashmannee naannawa Abaaroo san shaallaa gara Siraaroo kana Arsii Nageellee Dodola Asaasaa Kofalee qoree haala cimatu ture. Yeroo sanitti hoo mee hirmaannaan kee hoo maal fakkaata? Qabsoo san keessatti haala kamii hirmaachaatiin turte akka dargaggeessa Oromoo tokkotti? Gaaffii bareedaadha. Akkuma beekamu mormii guutuu Oromiyaa irratti waan wayyaaniin guutuu Oromiyaa irratti raawwachaa
raawwachaa turtes kan duras kaan gar'aatis uummanni Oromoo mormaatu nuti jira. Kabaranaa ammoo haala gaariidhaan akka cimatti uummanni Oromoo fuuldura wayyaanee dhaabbateetiin diina ofii ofirraa kuffisutti qophiirra jira. Akka godina Arsii Lixaatitti yommuutu akka godina Arsii Lixaa qofa hin ta'in guutuun Oromiyaa baay'ee cimeetiin diina ofii afur dhaabbachuutti jira. Godina Arsii Lixaatitti ammoo naannoo magaalaa Shaashamannee keessatti ture ammoo akka barataatitti qindeessaas turre waan akkanaa baay'een dalagaa turre. Waan akkana irratti ni dalagnaa hiriira magaalattii irrattis ta'ee kan iddoo biraattis ta'ee ollaa Shaashamannee magaalota jiran irratti illee hirmaachaa ture. Baay'ee bareedaan ture. Gaariidha. Gammada uummanni Oromoo keessattuu miidiyaa hawaasaa irratti suuraan keessaa ta'u viidiyoowwan irreecha hora harsadeetti irreecha kan bara 2016 kan baranaa jechaadha. Hora harsadee Bishooftuu irratti kabajamu ture irratti viidiyoo kan kee erga gadi bahee jedhee uummanni Oromoo hedduun miidiyaa hawaasaa kanarratti fuula keellee bareetiin jira. Qabsoo yookiin fincila taasifamaa ture san keessattis hirmaannaa akka qabduna ibsiteerta. Irreecha baruma amma keessa jiru kana qofa hirmaatte moo asiin dura illee ni dhadha? Haalli irreecha Bishooftuu sana akkam ture? Dura hirmaatta? Ayyaan irreechaa kanaan duras deemuu hawwiin qaba ture. Garuu kan bara 2016 achitti kasan dura deemees hirmaadhees hin beeku. Isa jalqabaa koo ture. Kan barana koo isa jalqabaa jecha. Isa jalqabaan kiyyennee akkas ture inni. Hayya gaariidha. Akkuma nu hunduu beeknu irreecha barana akka 2016 kanarratti mootummaan wayyaanee rasaasaa itti roobsuudhaan ilmaan Oromoo tilmaamatti gara nama 700 ol ta'utu dhumatee yeroo sanitti. Mee wanti suni akkamitti ta'ee atachi turte? Hiree waltajjiitti bahuu sanoo akkamitti argattee? Maayikii san harkaa fudhachuu hoo akkamitti hiree argattee? Ka'umsi waan sanii hoo akka namachi turetti maal ture? Uummanni maalirraa ka'eetiin yoo san ofirraa lolaatiin ture? Abbaa gadaa duraanii san ka waltajjii gubbaa dhaabateetiin cal'aa jedhee tasgabbeessaatiin ture san sinfeenuu jedhanii sagalee garagaraa dhaadannoowwan garagaraa yoo dhageessan viidiyoo san irraa argeetiin ture. Haalli sun akkam ture? Akkamitti waltajjii sanitti ta'uu hiree argatte? Kunoo poolisoonni namoota hedduu itti isaatiin turanii akkamitti achirra baatee hiree san argatte? Tole. Uummanni Oromoo ayyaana irreechaa kana akka ayyaana qofaatti miti kan fayyadamu. Akkuma beekamu paarlaamaa uummata Oromoo jechuu hin dandeenya. Oromoon cuftii waggaatti harka tokko bakka sanitti wal ga'a. Iddoo sanitti wal ga'a. Achitti waaqa ofiis kadhatee waan yaada ofii waan garaa qabus Oromoon Arsii Lixaa ta'ee Kaarsiis ta'ee Kabaalees Harargee Wallaggaa cufti Oromoo achi wal ga'ee waan jiru hundaa waan garaa ofii walitti himaa. Akkuma sanii waan biyya keessatti raawwatamaa ture uummanni hunduu quba qaba. Ka biyya alaas ta'ee ka biyya keessaas. Ayyaana irreechaa 2016 kanarratti ammoo akka carraa guddaatti uummanni itti fayyadamuus qophii irra ture, eeggachaatiin ture. Akkanatti egaa ayyaana sanarratti akkuma beekamu ayyaanni keenya irreechi 2016 osoo barii ayyaanaan duraayyuu jala bultii irraayyuu kaaseetiin mormii guddatu ture. Qophii mormii mana irratti qophaa'een ture. Mormii guddaan agarsiifamaa ture gaafsanis akkuma beekamu jarri propagaandaa garagaraa uumuudhaaf waraqaa garagaraa bittinneessitee achi dhaquudhaaf baay'ee ulfaataan ture. Jalqaba dirqama biiroo aadaa fi turizimii dhaqaniitiin galmaanii haala akkanaatiin yoo ta'e malee eeyyamaan ayyaana irreechaa hin dhaqan jedhanii sodaachisaa turanii. Uummanni akka ta'u ta'eetis dhaqee uummata baay'eetu achirratti hirmaatee uummata naannoo miiliyoona 4tiin oliyyuu ta'a. Jala bultii irraallee mormiin akka jiru na ibsitee
akkanuma haala hirmaannaatiin wal qabatee waajjiraalee dargaggoof ispoortii aanaalee fi godinaalee keessa jiranii fi waajjira aadaa fi turizimiitti galmooftan malee hirmaata waan jedhamu asiin duranullee ibsa isaan baasaa turan irraallee dhageenyeetiin turre. Mormiin isaa Bishooftuutti galgaluma jala bultii irraayyuu eegalee jechaadha. Akkasii jala bultii irraayyuu eegalee ani ammuutu iddoo sanitti kan argame halkan saa 8tti jala bultii jechuudha. Saatu sanarraayyuu ani uummata mormii dhageessaa sanatti hirmaachaa ture isaanitti dabalamuudhaan jechuudha. Osoo akkas jennuudha egaa akkasitti mormii guddatuun ture iddoo gaafii ati na gaafatte sanarratti haala akkamiin waltajjii irra baatee uumamaa sanarratti ammoo akkuma beekamu yoo kalaayiviin illee dabareeruu argiteettanii ayyaanicha irratti qeessa tokkoo fi abbaan gadaa jedhanii abbaa gadaa yeroon isaa darbe tokko fuudhaniitiin uummata fuuldura dhaabanii uummanni lachiyyuu balaaleffachaa ture. Akkasittis jalqaba maayikiraafoona kana uummanni yeroo abbaan gadaa duraanii sun tasgabbaa jedhee dargaggootatti lallabu san maal gaafataa turan saasanitti jechuun hirmaattonni waltajjii isaa irraa dargaggoonni abbaan gadaa sun itti lallabaatiin ture kana siin dura tasgabbaa yeroo abbaan gadaa jedhu sa uummanni maal jedhanii harkatti didaatiin turan yeroo san osoo atiin dubbatiin dura. Abbaa gadaa bayyanaa sanbatoo eessa jiranii isaan manuu fidaa isin abbaa gadaatii miti jedhaatiin isaanii lolaa turanii akkasitti uummanni isaan balaaleffachaa ture. Osoo akkas jedhanii isaan tasgabbeessuuf yaalanii hin dadhabanii dargaggoon ijoolleen achi turte nuun tasgabbeessinaa rakkoon qabuyyuu nuun tasgabbeessinaa dhimma keenyaa nu kennaa maayikii jedhanii hin kadhataniini. Akkasitti maayikii kana ijoollee dabarsanii kennanii. Maayikii kana ijoollee dabarsanii kennanii akkasitti carraa sana ammoo maayikii ijoollee biraa irraan fuudheetiin itti fayyadamuu hin danda'e. Mee ati akkasitti halkan illee mormii jala bultii mormii keessa akka turtan naaf himte. Hiree akkasii san argadhee waltajjii san gubbatti bahee bakka uummanni miliyoona hagas gahu santi dura dhimma Oromootiif yookaan mootummaa kana fuuldura isaanii dhaabadhee abaara hiree akkana argadhe jettee yaaddee turte moo akkuma hireetti carraa san fayyadamte? Ani yennoo jalqaba dhaquu waan akkanaa yaadne iyyuu carraa akkanaan argadhe jedheellee yaadne iyyuu. Ammootu garuu waan haala biyyaa irraa kan ka'e aarii uummataa irraa miira yeroo san keessa ture santu carraa sanii rabbiin irraa naa dhuftee waltajjii irra ba'ee carraa san argachuu danda'e. Mee waan hundaafuu viidiyoo san daawwanneetiin walitti deebina. Akkuma atu jette kaa waltajjii san irratti poolisiin tokko viidiyoo isaa irraa akka ilaalletti yeroo maayikii san harkaa fuudhuuf wixxifatu ture. Gurbaan gurraachi tokkos dalgee kan ka'e jira innis harkaa fuudhuudhaaf yeroo dhiibbatutu ture. Waan hundaafuu mee viidicha daawwannee kaanee walitti deebina. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kun OMN Kaayirooti. Keessummaan keenyarraa dargaggoo Gammadaa Waariyooti. Daawun wayyaanee jechuudhaan hora harsadee irratti Bishooftuu barkum 2016 guyyaa ilmaan Oromoo 600 ol itti wareegaman irreecha san gubbatti bahuudhaan wayyaanee mataa gadi qabachiisedha. Marikaa turtii muraasa booda viidiyoo kana daawwadhaa walitti deebina. Tuan, how about it?
Tole viidiyoon booda walitti deebineetiin jira. Hayyee ergasii waltajjii san gubbaa baatee hiree argattee tilmaamatti daqiiqaa hedduudha. Dhaadattee dhageessifteerta daawun TPLF daawun wayyaanee jettee. Jechi kun akkamumatti afaanis si dhufe kaa yeroo sanitti qindaa'e. Egaa uummanni ganama barii irraayyuu mormii dhageessaan ture. Naannoo sa'a 3-4 san ta'an jedheetiin tilmaama. Uummanni baay'ee laafee dadhabeeraayyuu. Gaazexoota biyya alaatii fi miidiyaaleen biyya alaa miidiyaaleen addunyaa guddatu hirmaateera achirra hedduutu jiru. Baay'een ture. Naannoo sa'a 3-4 kanatti miidiyaaleen biyya alaa kunniin bakka sanitti mul'achuu jalqabanu. Barfatanii. Akkasitti miidiyaa sanniin argee uummanni ammoo laafee jira. Carraa kanaan miidiyaa biyya alaa kanaattis addunyaan hundi waan kana dhaga'uu qaba waan ta'eef carraa kanaan fayyadamneetiin waan tokko osoo dalagneetiin natti tolaa jedhee osoo namni akkana waa wayii dalagee jiraateeti osoo namni waan kana dalagu jiraateeti natti tola jedheetiin sa'a sanitti yaadaan ture. Anis akka carraa ta'eetiin maayikiin argadhee akka addunyaan hundi dhaga'utti jecha Ingiliffaa ishee sanii fayyadameetiin daawun wayyaanii jechuudhaan carraa sanitti fayyadamee akkasitti jechuu danda'e jechuudha. Warri nagaa eegsisaa jedhanii achi dhaabatan yookiin poolisoonni illee waltajjii irratti yoo asii achi si girtee tirsantu mul'atu. Inni poolisaa si daddarbu sun silaa waltajjii marraa si buusuuf moo maayikii masirraa fudhatuuf ture yeroo san akkam humnumaan irra dhooftee si dhiise moo tarii nama Oromoo kan dhukkubbii qabu immoo akkam ture yaadatta kan poolisaa san? Kan poolisaa sanis poolisiin akka narratti jiruun ni beekaa garuuyyuu ani miira biraa keessa seenee waan tureef nama baay'ee kana bubbutaan ture. Poolisiin ammooyyuu caal jedheetuma guddaa na qabeen turre jiru. Cimseetiin osoo na qabeeti achirraa na buusuu danda'anis garuu dhoofataatu jira. Ofirraa dhoggaatiin jira. Akkasittis waan jedhu jedheetiin carraa sa'a argadhe sanitti fayyadameetiin akkasitti irraa inni ammootu guddaa hin qabne illee akkasitti carraa argadhetti itti fayyadamee irraa bu'uu danda'e. Ergaa waltajjii irraa buutee gara duubaatitti buutee natti fakkaata fuulduratti mul'anne. Ati waltajjii irraa akkasitti buutee erga hangam turaniiti dhukaasni kan eegalee uummanni gara qileetti nam'ee akka dhumatu ka taasifame yeroo dhukaasni dhuka'u sanoo haala akkamii keessa turte ati? Ani waltajjii irraa yommuu bu'isan kallattiimaan gara uummataatitti makame. Gara uummataatitti makamee achi keessan akkuma uummatatti dabalameen gurbaan Oromoo tokko dhufeetiin ati abbaa si hordofanii jarri tun sin dhiistuu qabnaan akka waan akkanaa si dalagdii waan akkanaa sirra dalagdii waan ta'eef atasii baqadhuu naan jedhee karaa na babbanii ati ba'i naan jedhe. Ani namni baay'een na bubbutaa na dhiibaa waan tureef inni ammootu ofii isaatii harkiseetiin na baase karaa saniin haga ambee karaa irratti daandii irratti osoo hin jiru dhukaasaa fi sagalee garagaraa dhagayani. Akkasitti daqiiqaa 5 takkaan booda jechuun haga karaa irra ba'een booda akkasitti dhukaasa homaa kanneen dhagayan dhukaasni eega jalqabeen booda anis garas fagaadhee ka'e yommuu deebi'u ammootu haala sukkanneessaa yeroo san ture waan akkasiisaniin achi fagaadhee deebi'uun booda dhagayani. Akkas ture. Bareedaa gochi achitti ta'ee gama tokkoon namatti illee waltajjii akkasii gubbatti baatee isaan salphisuun gaariillee ta'uu Oromoodhaaf guyyaa gadda guddaati guyyaa ilmaan Oromoo dhibbi hedduun itti wareegamanidha. Ergasii hoo haalli jiru hordoffiin isaan sitti taasisan dammaqaniitiin si qabuuf haalli godhame hoo akkam ture tarii odoo isaan itti qophaa'anii isaan dursanii sitti yaadiin dursitee jala baqachuudhaaf kaate immoo akkam ture?
Egaa ani hordofii isaan natti godhaa turan sanii ani waan san haga dalageen booda hin qaabadhu waan dalageeyyuu hin yaadadhu waan ta'eef galgala sanii gara magaalaa Shaashamanneetti galee gara magaalaa Shaashamanneetti wayita galu ijoolleen hiriyaatiyyaa naa bilbiltee naannoo safaraattuu hin galini naannoo keetittuu hin galini iddoo biraatti boqodhuu naan jedhani. Iddoo biraatti ofii isaaniitiin boqochiisanii ka'aniitiin gara iddoo biraa magaalaa biraatti deeme achis jarri osoo yaada isaanii gara kiyyaatti hin deeffatin haala tasgabbeessuudhaati jarri kan dalagaa turte akkasitti carraa isaanii gara uummataatitti wanni aaran sanii fayyadameetiin anammootu jarri hojiin isaanii hojii tasgabbeessuu waan tureef sanitti fayyadamee an jalaa miliquu hin danda'e akkasitti jalaa miliqee karaa kana dhufuu danda'e. Ayyee baga rabbiin guddaan lubbuu keellee si hambisee harka jaraa osoo sin buusin illee jalaa miliqsee asiin si ga'e siin jenna. Ilmaan Oromoo waltajjii irreechaa barkuma 2016 irratti wareegamanii rabbiin jannataan haa gammachiisu. Maatii ilmaan Oromoo hundaafuu rabbiin jajjabina haa kennu, rabbiin bilisummaadhaan dhiiga isaanii gammadaa dargaggoota biyya jiran qabsoo finiinsaatiin jiran dargaggoota akka keetii diina fuuldura dhaabatanii sodaa tokko malee diina haga funyaaniif afaanitti hidhatee kana fuuldura dhaabatanii laphee isaanii rasaasatti kennanii qabsaa jiraniif mee maal dhaamta? Maal akkamitti jabaataniitiin socho'uu qaban? Dhaamsati qabdu maal dargaggoota? Egaa ani dhaamsi dargaggootaan qabu dargaggoonni akkuma kanaan dura akkuma beekamu qabsoo Oromoo kanarratti qeerroon biyyaa haala cimaadhaan sodaa tokko malee diina hanga funyaanitti hidhateen fuuldura isaa dhaabbateetiin mirga ofiitiif haqa ofiitiif falmachaan ture kana cimee itti fufuun qaba jedha. Wanni inni irra dhaabbateeru waan kaayyoo qabu dhugaa isaati haqa isaati mirga ofii falmachaa hin jira waan ta'eef takkaallee duubatti deebi'uu hin qabuyyuu diina ofii afoo dhaabbataniituma mormanii lolaniituma mirga ofii deeffachuu hin danda'amu malee calli'anii ta'aniitiin dubaa waan biraa eeguu osoo hin ta'in deemaniitti deemuu qabanii isaanurra jiranii guddaa waan jedhuun hin qabuyyuu haala amma itti jiran kana cimsanii itti fufaniitiin yoo rabbiin jedhe ammuutu yeroo dheennatti ni bilisoomne jedhee yaada kanuma. Mallattoo kee uummanni Oromoo ittiin si beeku kaa irra caalaa daawun wayyaanee kan jedhamuudhaan beekamtaa gammadaan. Ammas kaa miidiyaa irra jirtaa wayyaanee jedhamee maal jetta? Ammas jaraan wanti jedhu Oromoon hunduu kufaati isaanii hawwaa. Ammas deebee down wayyaaneen jedhaanii down TPLF down terrorist down the killer kanan jedhaani. Baay'ee galatoomi. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qeerroo Oromoo kan dhiyeenyaa biyyarraa dhufee fi waltajjii uummanni Oromoo fi sabni biraallee dabalatee miliyoona 3 ol ta'an irratti hirmaatan irreechaa barkuma 2016 gubbatti sodaa tokko malee waltajjii kana gubbatti bahuudhaan wayyaanee dura dhaabbate down wayyaanee down TPLF jechuudhaan abaarsa itti roobse dargaggoo Gammadaa Waariyooti. Har'a istiidiyootti affeerree ija gurraan isin gaatiin kan ture. Maarree qophii gaafiif deebiin dargaggoo kana wajjiin taasifni kan hangamma daawwachaatiin turtan. Dargaggoo Gammadaa Waariyootiin galatoomii ulfaadhuu umrii harraagessaa bulii umrii dheeradhuu bilisummaa hawwite sanas argee jennaani qophiin keenyarraa kanuma fakkaata. Qopheessinee kan isinii dhiyeessine Usmaan Baay'uutii ogeessa kaameraa Abdii Jamaal wajjiin ta'uudhaan yeroo biraa keessummaa biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa fayyaa ta'a.